السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني كبجمتو جالتمتو تلمان ورما جرتن بيا كيسني نبا كيسني جرى قلت ربي وجراتني بقى ربي ساكن سنجسي إكرامي في الدنيا إكرام كان قبل إرتيارا إكرامي في الدنيا شيء جسورة nama waliin godanya dhugaatiiti ture jechuudha duraanii. Namallee nyaata waliin malee nyaanne nama uffata malee wal malee uffatan uffannedha jarri lamaanii. Warra waliin malee yoo deemanillee wal malee naman deemnedha jarri kun lamaanii jechuudha. Garuu Rabbiin hiriyaa gantuu namarraa haa qabu. Wallaahi hiriyaa jechuun tokko tokko hin jirtu. Rabbiin hanqee isheen jirti. Hunda kana walitti qabuunis nama rakkisa. Garuu immoo sa'aatii kana keessa hiriyaa jechuun akkuma bara ammaa kana jechuudha. Akkuma barri kun jijjiiramu ilmi namaallee akkasuma jijjiiramaa deemaa jechuudha. Goddanyaadha jettanii baqa akka nama jira miti goddanyaa jettanii aarsaa guddaa kaffaltanii fi lubbuu keessan amma lubbuu keessaniitti jechuudha. Garuu immoo akkasii yaaddan sana sinii ta'een argamu goddanyaa yeroo ammaa kana jechuudha. Ikiraam egaa iddee abbaa manaa dhiistee tidaarii jireenya gara biraa keessa galtee turte jechuudha. Sababa goddanyaa isheetti wal dhabanii tidaarii sana keessa Ikiraam gaafa galtu goddanyaan isheen kun immoo hin hinaaffiste jechuudha. Akkamiin tidaarii sana keessa galtaa kan jettudha jechuudha. Kanaan irraatiin kan ka'e Ikiraam kanarraan kan ka'e xiqqoo wal dhabanii jiru goddanyaa ishee wajjiniin jechuudha. Maaliifi fakkaattii haa dhabanii baay'ee tokko hin fakkaatti. Ani immoo nama fakkaachuu fuuldura koo malee nama fakkaachuu hin beeku. Asiin na fakkaattee duubaan immoo akka haaduu na kutti kan isheen jettee himattee jechuudha. Ani immoo fuuldura kootii isa as fakkaatan achi fakkaatan kana hin beeku. Na biratti na fakkaatti duuba koo nama biraadha kan isheen jettee jechuudha Ikiraami. Kan isaan wal lolan tokko argee waa jettee waa namatti wal hin komattee natti fakkaata. Sanarraan kan ka'e Ikiraam wajjiniin wal dhabanii amma waltuu muuttuu dhufanii jechuudha wal rukutanii jechuudha. Kaameraa daqqananii lamaan isaaniiyyuu afaan keessatti wal ba'anii wal rukutanii jechuudha. Hin kabalte isheen suni. Maaliifi heerumti naan jechuu keetii akka kee kan dhaabadhee hafuu barbaaddee kan jette jechuudha Ikiraamiin intala sanaatiin ishuma goddanyaa ishee sanaani. Isheen immoo maaliif na oskitee akkamiin na oskitee namichi inni itti heerumte isa kamii kan jette dubbatte jechuudha goddanyaa ishee suni. Kun immoo nama hin beekne fakkaatiin hinuma beektaa kan jettu waan deebisteefi jechuudha. Eessaa fiddee ulfa jettee kanaas uftu. Ulfa eessaa fiddee ulfoofte ulfi kunii kan eenyuti eenyu ulfoofte kan jettee gaafatte jechuudha intalli Ikiraamiitiin jechuudha. Ikiraam immoo yoon ulfaa'essi halaalaadha nikaan qaba nikaa kootiin ulfaa'e malee ani akkasitti miti maaltu si gasheeti kan ati kana na gaafattu kan jetteedha jechuudha. Kanarraan ka'ee qoomee qarraa indaachi qoomee liqarri falligeeshinoo ወይስ ምንድን ነው jettee jechuudha. Achuma wal kakkabalanii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliifi goddanyaa jettanii yoo itti mistirii keessan haasoftanii waliin nyaatanii waliin dhugdanii deebi'ee biratti isin fakkaate yoo deebi'ee immoo duuba keessan immoo nama biraas haa ta'u abbaa fe'ee haa ta'u deebi'ee mistirii sana gadi baasee asiis isin wajjiniin isin fakkaate waan ati isinitti haasoftan sin harkaa fuudhee dhaqee immoo yoo duubatti immoo dabarsee sin kenna yoo ta'e kuni goddanyaa maaliiti xalaataadha jechuudha dhugaa rabbii. Guyyaa isaatii kana
Saayitii goddanyaa jedhanii misxirratti haasa'an miti. Ofuma kanayyuu dhuguma ofuma kanayyuu nama shakkisiisa jechuudha. Ofumayyuu amantii nama hawwaa nama amanuurra jechuudha. Akkuma bara ammaa kana akkuma qilleensa isaa ta'e qilleensuma wajjiniin ilmi namaas qayyaramaa deema jechuudha. Kanaafi baay'ee tokko nama akkas wal jaallatu hin jiru dhugaa dubbachuuf ila. Wal malee nyaatanii wal malee deemanii uffanni isaanii humti isaanii garuuti. Yoo namni guddate yoo namni immoo mul'ate deebamee hinaaffaa ta'anii hiriyaan nama galti taanaan wallaahi laazim hiriyaama godhachuu dhiisin akkasumatti osoo jiraatan bareedaadha. Dhugaa rabbii nama malee kan jiraatamuu qabu miti malee dhugaa rabbii hiriyaa jettanii waliin nyaatan hiriyaa jechuun tokko wallaahi kan haadha walitti walii caalu jira. Goddanyaa jechuun han obbolaa walitti walii caalanii baay'een jira. Dhugaa rabbii hundi tokko miti. Han duraanii ani beeku jechuudha. Goddanyaa jechuun goddanyaa dhugaatti aarsaa guddaa namaa kaffaluu jira. Lubbuu isaatti dhugaa rabbii. Kanaafuu goddanyaa ofii taatee icciitii ofii namarraa hunaantee waan hundaa hunaantee yoo tokkotti dabarsitu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan isheen jette egaa baalageedha kan naan jette ani baalagee miti nama abbaa manaa qabudha. Nama immoo sinna siraataan nikaa hidhatee ulfaa'edha malee ani baalagees miti. Yoo ofii kee manatti haftee ani akka kee manatti akka hafu barbaaddee kan isheen jette jechuudha Kiraami. Kanaafi isheen sun immoo akkam heerumtaa irratti ani isaan wal lolanii jechuudha. Sababa sanaatiin ani isaanii wal kakkabalanii warreebanii namni jidduu isaanii galee walirraa isaan qabee jechuudha. Sababa sanaatiin goddanyaan namni baay'een walitti jara lamaan araarsuuf fidanii Ikiraam du'een argama lamaffaa isheen goddanyaa gochuu miti ijaanuu ishee arguu hin barbaadu jettee jechuudha Ikiraami. Goddanyaa akkasirraa rabbiin nama haa fageessu kan isheen jette ani hankoo godhadhee waan hundaa koo mistirii koo waan hundaa isheetti himadha. Isheen immoo mistirii kunarraa hunaantee qilleensatti na kenniti yeroo hundaa. Na fakkaatte asiiti duubaan immoo han isheen na gootu duubaan namatti na dabarsiti mistirii koo asii immoo kolfitee haasoftu ana fakkaatte nama kooti hankooti jedheeni kan isheen jette jechuudha. Kanaafuu amma hiriyaa mayyuu godhachuus nan barbaachisu goddanyaas hin barbaadu ani kanaa booda qobaama ofiiti wayyaa goddanyaa jettanii goddanyaa hin taane bira dhaabachuurra akkasumaan yoo jiraatan wayyaa kan isheen jette jechuudha. Sunillee affartee waan goote sanas waan jette sanas wanta beektuu fi dhiifatama jette jennaan dhiifatama irraan otuma guutumaa ta'e dhiifatama hin godhu jetteetti didde jechuudha. Dhiifatama gochuuf didde jechuudha isheen kuni. Dhiifatama ishee ani waan tokko dhiifatama isheef godhuuf illee hin qabu. Dhiifatama ishees hin barbaadu. Ani fi isheen lamaffaa deebinee tokko ta'uu hin dandeenyu kan isheen jette jechuudha. Kanarratti wal dhabanii akka kanaan goddanyaa rabbiini goddanyaa akkasiisinii hin kennin. Goddanyaan an aarsaa namaa kaffalus jira. Hundi tokko miti garuu tokko immoo si fakkaatte singantu kan akkasii rabbiin isinii hin kennin dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi. Kanaatiin waan baay'ee mistirii waan ishee wajjiniin haasa'ee fuutee namatti na dabarsitee fuutee anaan na fakkaattee kolfitee waaniin haasa'u hunda narraa hunaantee duuba koo na nyaatti jettee kan isheen boossee himattee jechuudha Ikiraami. Kanaafi araaramaa jennaan illee hin diddee araararree hin fudhadhu hin barbaadu. Ani fi isheen wal arguus akka duraa waliin deemuunis akka duraa waliin haasa'uus miti ijuma isheeyyuu arguun barbaadu jettee diddee jechuudha. Araarallee Ikiraamis hin diddee haatillee dhiisaatii akkama durii keessanitti waliin jiraadha walii irra darbaatii dhiisaa jennaan hin baa'ate kanaa booda waan dhiisuyyuu hin qabu. Ani dhiisee waan hundaa waan isheen naan jettus waan isheen na gootus otoon dhaga'uu boru dhiistiif ta'an dhiisti wayin immoo namni walitti nu naqaa
jedheeni waan baay'ee irra darbee isaatii kana ga'e. Amma immoo kanaa booda aniif isheen akka nama dhagaa gargar cafeetii walitti deebinee goddanyaa akka durii ta'uus hin dandeenyu kan isheen jette jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf wallaahi jarri kuni dhugaa rabbii wal jaallatus jaalalaa miti dhugaa rabbii mana nyaataallee waliin deemuu jechuudha bakka hundaayyuu rabbiin akkasirra